Tolee nagaa fi ayyaanni jaalalli tokkummaan hafuura qulqulluu bakkaaf iddoo jirtan hunduma keessatti isinidhaaf haa baay'atu. Hordoftoota Qiddist Yuutiib jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessanidhaa fi isiniin jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa immoo akkamittidhaani marqaa akka hojjennu walwalidhaan ilaala jechuudha. Kun akkuma beekamu furno duqeetiidha jechuudha. Furno duqeetii ammasaan jira jechuudha disti keessatti. Furno duqeetiin yoo ammafamee fi yoo nammafamne tokko miti jechuudha. Otoo nammafamee yoo hojjetameera yoo ta'e sukkaara jedha jechuudha. Baay'ees namatti hin tolu. Garuu immoo ammafamee yeroo hojjetamu baay'ee namatti tola jechuudha. Erga ammastanii booddee gingilchuu dandeessu. Ani garuu hin gingilchu jechuudha. Ofii kiyyaa qowaan hojjedhuu fi siniin jedha walwalidhaan ilaallaa. Egaa akkasuma subscribe gochuu like gochuun dagatiin asiniin jechuun jaaladha. Mee akkamittidhaani wanta hawwine tokko wayin demoo wanta har'aarraani tokko jechuudha. Yeroo tokko wanta biyya keenya baay'ee ni yaadanna jechuudha. Kanadha baay'ee bareeda jechuudha. Walumaan hojjannaa siniin jedha. Haala kanadhaan hojjannaa jechuudha. Kana fakkaata. Furno duqeetiin fakkaatu jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi basoo fakkaate jechuudha. Sababiin isaa waan ammafameef jechuudha. Garuu yeroo hojjettan isinii gingilchuutu isin barbaachisa. Erga ammaftanii booddee gingilchuutu isin barbaachisa jechuudha. Xiqqoo edda ammafamee booddee goggilemuu waan jedhama waan sabaan akkasiidha. Isa gugudhata waan ta'eef jechuudha. Yeroo bilchaate garuu ilma badaa haa ta'uyyuu malee gingilchuu qabdu isiniin jechuun jaalladha lafinoo adii kana jechuudha. Gingilchuutu isin barbaachisa. Amma immoo bishaan itti naqanneetu yeroo muraasaadhaaf maal goona hin qadaannaa jechuudha. Sababiin isaa akka bilchaatu.
Kunisinu bilchaate jira jechuudha. Irraa baase. Kuni zayitiidha jechuudha. Zayitii normaali makan ittiin nyaata hojjennu. Haa ta'u iyyuu malee zayitii kana keessatti ani loomiin cuunfa jechuudha. Loomiin cuunfa siniin jechuun jaaladha. Maaliif qimamii garaagaraa hin qabu waan ta'eef keessa keenyatti rakkina akka hin finne loomiitti cuunfitu. Loomiitti cuunfitanii erga ittanii booddee na ilaala. Baraabasee jechuudha. Akkana fakkaata jechuudha. Gadbachuudhaaf hidhiin san bareedne maal akka ta'e hin beeku amma nadicha basuutti natti fakkaate kan qorree istiifaa waliidhaan ilaalla. Kinoo kana fakkaata jechuudha. Gadbachuudhaaf hidhiin sanaaf hin bareedne yeroo qaaga waliidhaan ilaalla akka mi'aawu. Wow, baay'ee mi'aa warri marqaa jaalattan hojjetattanii nyaachuu dandeessu isin jechuu jaaladha. Hidhii isaan boo dhiifama. Baay'ee hin bareedne isin jira. Egaa xiqqoo mana madaamii kana keessatti viidiyoo garaagaraa hojjechuun namatti mijatu. Waaqayyoon immoo nu gargaara isin jedha. Eebbifamaa ayyaanni gooftaa isiniif haa baay'atu iddoo jirtanitti. Eebbifama shalom.